Yaa Waaqayyo gooftaa viidiyoo kana si abdadhee tan gadhiisa. Ati na gargaari. Namni viidiyoo koo kana laalee sheer koppiliing riipoost duwit naaf godhee namoota baay'ee biraan naaf ga'e Waaqayyo jireenya isaa keessatti wanta isa dhiphisu wanta isa gaddisiisu hundumaa keessatti furmaata isaaf laatu. Adaraa Waaqayyo hundumti keessanuu amantii kam keessa jiraadha. Sheer koppiliing duwit riipoost kanaaf godhe hunduu yaada laphee keessanii Waaqayyo cubbuu keessanii ala isiniif haa guutu. Isaaf immoo Waaqayyo irratti gatiin viidiyoo kana hojjedha. Adaraa Waaqayyo hundumti keessanuu hanga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Garuu riipoost tan godhe biraan darbina. Adaraa Waaqayyo isiniin jedhe. Please hundumti keessanuu viidiyoo sana laaluu duratti garuu hundumti keessanuu adaraa Waaqayyo kan inni isiniin jedhu ani nama kamiifuu oo ta'e viidiyoo gaafa hojjedhu immoo akkasuma mana amantaa kamiifuu dabrii kootii miti jedhee yaadee hin beeku jechuudha. Kanaaf kana dura osoo dabrii kootiif viidiyoo hojjedhee hin beekin garuu beeta kiristaanii dabrii biraatiif hojjetaan ture. Kun immoo ortodoksii silan ta'e bichaaf mana amantaa kamiyyuu gargaaruun dirqama kooti jechuudha. Isinii galee kanaaf adaraa Waaqayyo beeta kiristaaniin kun kan inni keessatti guddadheedha. Dabrii kootiidha. Gargaarsa hin qabdu. Kanaafu amma garuu gargaarsa nurraa barbaaddee gargaarsa nu gaafachaa jirti. Kanaaf adaraa Waaqayyo hundumti keessanuu qarshii qofa osoo hin taane akkaawuntii isaa asirratti isiniif maxxansa. Koomentii jala isiniif kaa'a. Viidiyoo kana dhaggeeffadhaa hanga dhumaatti. Warri qarshiin gargaaruu hin dandeenye sheer koppiliing riipoost gochuudhaan namoota nama gargaaran biraan akka naageessan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Piliis bannaataachuu harka keessan gara mana Waaqayyootti kudhan qabdanirraa Waaqayyoof aarsaa kaffaluun giddeetaa keenyadha. Manni Waaqayyo nuyiin gargaarsa nu gaafachaa jirti. Kanaaf adaraa Waaqayyo akkuma isheen nu gargaartu nutis immoo mana Waaqayyo mana amantaa keenyaa gargaaruu qabna. Kanaaf sheer koppiliing naa godhaati viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Sheer koppiliing ortodoksii taatee abbaa fannoo taatee garuu viidiyoo kana sheer koppiliing toon godhinuu darbite sin taazaba. Viidiyoo wala. Abbaa kan ilmaa kana fuura qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Egaa akkuma argaa jirtan amma kan argamnu godina Shawaa Kibba Lixa Aanaa Walisoo jalatti kan argamu mana kiristaana Dirree Gannata Tsiggee Waaqabbaa fi Qulqulluu Giyoorgisittiin argamna. Akkuma duuba keenyarraa argaa jirtan gaa ijaarsa gamoo kana eebbifamoo abbaa keenya Abbaa Saawiroosin bara 2012 dhakaan bu'uuraa taa'ee ijaarsa isaa erga eegallee waggaa 6 ta'eetiin jira. Deemsa waggaa 6 keessatti gaa akkuma argaa jirtan sadarkaa kanarraa qaqqabsiifneetiin jirra. Uummanni naannoo humna agasmara gamoo kana ijaaruudhaaf malu baay'ee waan hin qabneef gargaarsa garaagaraatiin hawaasni Walisoo irra jiru akkasumas Finfinnee irra jiran gargaarsa cimaa taasisuudhaan gamoon kun sadarkaa kanarraa qaqqabeetiin jira. Amma immoo akkuma argaa jirtan sadarkaa ijaarsa isaa gulillaatirra qaqqabeetiin jira. Humni guddaan immoo bakka kana waan hin jirreef warreen gargaaruu barbaadan lakkoofsa herreegaa azala jiruun akka gargaartan adaraa isiniin jenna. Maqaa Waaqayyootiin isin beeksifna. Bakki kun bakka seenaa qabeessa waggoota dheeraa seenaa garaagaraa raawwachuudhaan rakkoosisee saballi isaatti namoonni baay'een fayyaa turan bakka seenaa qabeessadha. Kanaaf adaraa keessan warreen viidiyoon kun isin qaqqabe hundi keessanuu akka gargaarsa taasiftan maqaa Waaqayyootiin isin beeksifna. እንደምትመለከቱት አሁን የምንገኘው በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ወሊሶ ወረዳ የድሬ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስና እግዚአብሔር አብ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነን ያለነው። እንግዲህ ከጀርባ እንደምትመለከቱት የቅዱስ ጊዮርጊስ ህንጻ ቤተ መቅደስ እየተሰራ ያለው ነው የምታየው። ከህብረተሰቡ በሚገኘው አዲስ አበባ ላይ ያሉት እንደውም ወሊሶ ላይ ያሉት ህብረተሰብ ሲረዱን ቆይተው ደግሞ አሁን ያለንበት ደረጃ ህብረተሰቡ ብዙም አቅም ስለሌለው እርዳታ ስለሚያስፈልገን ሁላችሁም በዚህ ስር ባለው አካውንት ቁጥር እንድትረዱን